كبلاتكون دائما ساجيسي يويا أشماك كم جرتو كبجمتو تافردفتو تقبي أرمياتو يونيفور نجاف جاللي توكمان بكتترون داتي هندكي سنيفياتو جيتشا ويا رالي سينا بيا كيسا نما برسيستوكو سنيف كبدين ديات ديراتي حاجت امرقبي كاناتي لايكي في شير أكنو ملي سبسكرايب gochuun maatii kiyya ta'aa jecha kallachumaan gara seenaa guyyaa irraatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeedha. Abbaa manaa fi haadha manaa waggaawwan 6 dura wal fuudhanii waliin jiraatanii tokkotu ture. Abbaan manaan hojii ijaarsa manneenii dibata yookiin immoo halluu bakka waamame hojiin argamee fiiltii dibuudhaan nama hojjetudha. Haati manaan otoo daa'ima hin godhatiin dura hoteela garaagaraa irratti keessummeessituu al takka takka immoo ittoo kan hojjettu buddeena kan tolchitu taatee tajaajiluun muuxannoo dubartii qabdudha. Maarree haati manaa fi abbaa manaa kuni jireenya jalqabanii bultiitti seenanii waliin jiraachuu eegalanii erga daa'ima 2 waggaa 3 keessatti godhatanii booda haalli abbaa manaa kan duraarraa jijjiiramuun eegala. Abbaan manaan duraan hojii isaa xumuratee jennaan daqiiqaa tokkoof illee lidee hin oolu. Gara manaatti deebi'ee ilmaan guddisuu haadha manaa isaa gargaara. Haati manaanis baay'eema tokko isarratti boqotti turte. Inuma erga deessee jajjabaattee booda kanaan booddee gara hojii kootti deebi'aa anis hojjedheen daa'ima keenya waliin guddisna jettee abbaa manaa yeroo gaafattu abbaan manaan lakkii kan ani hojjedhu yoom hanqateetii atis mana namaarra naannoftee hojjettaa jedhee ishee didee mana ishee kaa'us yeroo booddee garuu amala haaraa fideen dhuguu qama'uu tamboo aarsuu halkan galgaleeffatee galuu guyyaa tokko immoo oolee barfachuu qofa otoo hin taane buleellee guyyaa lammaffaatti galgala keessa galu eegalee. Waan kana haati manaan dhiisii bultii jireenya keenyaaf gaarii miti jettee gorsuu itti dheekkamuu yaaltus abbaan manaan garuu maal si galchee maallaqa kiyyaan akkam barbaade yoo ta'e jechuun haadha manaa diduu morkachuu darbee morkuchuu dhaanuu eegalee. Kanaan otoo jiraataniitii guyyaa tokko machaa'ee galgala gara manaatti yeroo galu daa'imni xiqqoon reefuma waggaa 5 guuttu abbaa maaliif dhugdee haadha keenya reebdaa jedhee gaafataanii. Yeroo kana abbaan yookiin immoo abbaa manaan daa'ima isaa kaballaatee rukutee akka tasaa haati bishaan maanqorqoraatiin kasalarratti danfisaa jirti. Rukuttaan abbaa manaa kaballaa keessa kaa'ee daa'ima darbatee jalqaba bishaan danfi akka irratti dhangala'u lammaffaa immoo ramaxiin kasalaa akka guggubu taasisee daa'imni wallaalee torbanootaaf mana yaalaatti yaalamus haa ta'uutii garuu dammaquu hin dandeenye. Rukuttaan abbaan daa'ima isaa rukute du'aafillee kan geessisu ture. Maarree kanaan abbaa manaa fi haati manaa kanaan booddee waliin jiraatu ture. Mana murtiitti himattee hidhaa ajjeechaa waggaa 8 abbaan manaan yerootti murtaa'u haati manaan immoo daa'ima ishee hafte tokkittii ishee qabattee jireenya ishee jiraachuu eegalte. Dhugaatii akka malee dhuguun haadha manaa daa'ima ofirratti harka kaasuun hanga harka ofii deebisanii nyaatanitti nama geessisuu danda'a. Daa'imni gaariif yaraa adda baastee hin beekne guyyaama tokko abbaa ishee nan gorsa jettee yaaltee jecha afaan isheetiin dubbatteen kunoo abbaan machii sammuu of wallaaleen daa'ima isaa du'aaf dabarsee kenneen wanta akkanaarraa rabbi nu haa oolchi jechaa seenaan guyyaa har'aaf irraa baratamu isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa fi qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Warran! Warra